kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaala kanaa har'a baayoloojii chaaptar 3 waa'ee jeenetiksiitti walitti deebinee jirra. Sababiin isaa koomantii barattoota keenyarraa argannerra baayoloojii irraa waa'ee jeenetiksii nu barsiisii, jeenetiksiin sun xiqqoo nutti ulfaatee maal waan jedhu koomantiin nu bira ga'ee jira waan ta'eef nutis koomantuma keessaa ilaaluudhaan baayoloojii chaaptara 3 kanaan dhufnee jirra. Kanaafuu chaaptarri 3 akkuma reefsanii tuquuf yaale waa'ee jeenetiksiitti akkuma asirraa agartan chaaptara kana jalatti teebil koontentiin takka ummatu outlaayiniin nuti baru tokkoffaa irratti maal barra genetic crosses kan jedhu ni barra. Genetic crosses jalatti immoo maaltu jira? Monohybrid cross jira, dihybrid cross, type of dominance, multiple allele inheritance, meiosis reduction division, genetic linkage, genetic mapping, cross breeding, gene on sex chromosome, abnormality in sex chromosome, sex linked, sex limited, sex influence traits kan jedhu barra. Inni lammaffaan immoo molecular genetics dha. Jalatti DNA structure barra, DNA replication, cloning, genetic engineering, genetic fingerprinting kan jedhu molecular genetics jalatti kan barruta. Isa sadaffaa jalatti protein synthesis dha. Protein synthesis jalatti genetic code ni barra, transcription, translation fi controls of gene expression kan jedhu kan barruta. Isa dhumaa jalatti immoo waa'ee mutation ti. Mutation jalatti types of mutation kanneen akka point mutation yookiin gene mutation jedhamuu fi chromosomal mutation jedhamus kan waliin barruta jechuudha. Kanaaf amma kallattumaan gama paartii tokkoffaa genetic crossing kanatti sin dabarsa jechuudha. Kanaaf jalqaba wanti beekuu qabnu genetics jechuun maal jennaan? A branch of biology which study about the gene inheritance among the animals or human beings jennee ibsuu dandeenya, particularly human being dha jechuudha. Kanaafuu genetiksiin damee baayoloojii ta'ee yookaan biraanchii baayoloojii ta'ee kan dhaalma sanyiilee ilmaan namaa gidduu takka uumuuti, dhaalma sanyiilee maatirraa gara offspring yookaan ijoollee dabru san kan qoratu maal jennaan? Genetics jennaan jechuudha. Kanaaf kallattumaan 3.1 maal jedha? Erga definition genetics kana jennee bira tarre genetic crosses jedha. Sanyii takka uumuutu jiinii kana maal godhu cross gochuu yookaan maal wal keessa makuu yookaan diqaalomsa isa jennu san jechuudha. Kanaafuu diqaalomsa sanyii ka jedhu wajjin barra jechuudha yookiin immoo wal makiinsa sanyii ka jedhu kana kan waliin barru ta'a jechuudha. Therefore, before looking about the genetic crosses, we have to know at least the relationship between chromosomes, genes, alleles, and the DNA. Hariiroo jara kana afran gidduu jiru chromosoomii, gene, allele fi DNA kan beekuu danda'uu qabaannaa jechuudha. The following terms are the basic terms that we have to know before entering about the genetic crosses dha. Kanaaf tokkoffaa irratti mee gene haa ilaallu. Gene jechuun maali kan jedhu? A gene is what? A section of DNA or a section of chromosome that determines a particular feature is known as what? Gene. Gene jechuun kutaa DNA yookaan uumuutu kutaa chromosoomii ta'ee kan maal murteessudha? Amala murtaa'aa takka murteessu takka amala murtaa'aa tokko ibsuun maal jennaani? Gene jennaani. Karaa biraatiin gene maal jennee hiikuu dandeenya? Small unit of DNA or small unit of chromosome jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu small unit of DNA illeen gene dha. Small unit of chromosome illeen DNA dha. Akkasumas immoo a section of DNA or chromosome which determines a particular feature yoo jedhalle gene yookaan sanyii kana ta'a jechuudha. For examples, mee gene haa ilaallu. Eye coloring gene tokko, earlobe attachment illeen teessumni gurrallee gene tokko kan mataa isaa danda'edha. Tongue rolling, sosochiin arraba takka uumuutu akkaataa arrabni afaan keessatti garagalulleen sanyii tokko. Seed coloring illeen maal tokko gene mataa isaa danda'e tokkodha jechuudha. Asumarraa immoo yoo gene arma olitti ilaale kun foormii garaagaraatiin kan ta'uu danda'u taate immoo isa itti aanu alleles kan jedhamutti dabarra jechuudha. Kanaafuu erga gene kana jennee bira tarre alleles maalii kan jedhu? Alleles are a different version of the same gene that determines a particular trait.
kun amma laala jiinii wal fakkaataa takka jiinii tokkichatu maalidhaan ta'a foormii garagaraatiin takka varshina garagaraatiin ta'a jechuudha. Bifa garagaraatiin yookaan varshina garagaraatiin yoo jiinii wal fakkaataa yookaan jiinii tokkoon sun kan amala murtaa'aa ta'e tokko ibsu yoo kan taa'u ta'e allele jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf eye color kana ta'uu danda'a. Hair lobe attachment tongue rolling seed color kan jennuun kunumti isuma kana tokkicha keessa foormii garagaraatiin hair lobe attachment kun foormii 2-3 yoo kan taa'u taate foormiin jiiniin tokkichi hair lobe jedhamu sun ittiin taa'e sun maal jedhama? Alleles jedhama jechuudha. So in short, alleles means a different form of the same gene that determines a particular trait jenne ibsu dandeenya jechuudha. For example, hair lobe attachment in humans is what? A single gene. Gene single takka ka ilma namaa keessatti argattu teessumni gurraa gene takka. There are two versions of gene attached. Gene hair lobe kun foormii lamaan ta'a jedha. Foormii lamaan inni itti ta'u gene attached ta'e yoo ta'e i guddaadhaan ta'a. Free hair lobe yoo ta'e immoo i xiqqaadhaan ta'a. Kanaafuu i guddallee maaluma ibsu jira? Hair lobe attachment ma ibsu jira. Free hair lobe illeen hair lobe ma ibsu jira jechuudha. Kanaafuu hair lobe gene takka. Hair lobe kun yoo attached ta'eef i guddaadhaan bakka bu'a, yoo free ta'e immoo maaliin bakka bu'a? Hair lobe kun i xiqqaadhaan bakka bu'a. Kanaafuu amma jiiniin tokkichuma hair lobe garuu innummaan kun bifa garagaraatiin ta'a. I xiqqoolleen isuma, i guddalleen isuma. Kanaafuu foormii i guddaa fi i xiqqaatiin taa'uun kun maal jedhama? Allele jennee bira dabarra jechuudha. Kanaafuu allele haala kanaan hubachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf isa biraa dabalata yoo barbaadan height jiinii yoo kan fudhannu taate, jiinii dheerinaa yoo kan fudhannu taate, height jiinii san irratti maaltu jira? Fakkeenyaaf height jiinii fudhannee height jiinii nuti fudhanne jiinii tokko garuu haala kanaanillee yoo ta'e maaluma jennaan? Heightuma. Kanaanis yoo ta'e maalinni heightdha jechuudha. Kanaafuu foormii h xiqqaa kanaa fi foormii h guddaa kanaan taa'uun kun maal jedhama? Allele jedhama jechuudha. Garuu immoo inni height san ta'uun immoo jiinii jedhama. Haala kanaan adda baafachuu danda'uu qabaanna jechuudha. Inni itti aanu immoo inni chromosome jedha. Chromosome is what? A long strand of DNA that binds with a protein histone on which a large number of genes is stored. Chromosome irraa waa lama beekuu danda'uu qabaanna. Asitti tokkoffaa inni a long strand of DNA dha. Gamada yookaan haada dheeraa maaliti? DNA ti jechuudha. Gamada dheeraa DNA yookaan structure dheeraa DNA qabu tahee maalidhaan uwwifame? Inni kun maalidhaan marfamee takka haguugamee jira? Proteinii, kootii proteinii jedhamuun haguugamee jira. Takka maali? Membrane proteinii jedhamuun haguugamee jira. Lama. Sadaffaa irratti inni kun caasaa dheeraa DNA tahee kan proteinii kootiidhaan haguugame tahee maal hedduu kan ofirraa qabudha? Jiinii hedduu takka ofirratti kuusee kan taa'uunidha jechuudha. Kanaafuu kiroomoozoomiin salphumatti tokkoffaa maal jettanii? Chromosome is a long strand of DNA. Structure dheeraa takka haada dheeraa DNA ti tokko. Lammaffaa it is bounded with what? Protein histone. Lama. Sadaffaa immoo it contains a large number of what? Gene or a large number of genes stored on it. Lakkoofsi jiinii hedduu takka jiinii hedduu tokkotu isarratti kuufama jechuudha. Kanaafuu jiiniin irratti kuufama. Caasaa dheeraa DNA ti. Protein histoniidhaan haguugamee jira. Kun sadanuu definitionii chromosome jechuudha. Yoo qormaata irratti isin gaafate among the following which one is true about chromosome jedhe A. It is long strand of DNA. B. It is bounded with protein histone. C. It contains large number of genes. E. D. All yoo jedhe deebiin isaa all ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kana adda baasanii beekuu danda'uu qabaatanii jechuudha. Inni itti humans receive half of chromosome from one part and half of chromosome from the other. Kanaafuu ilmi namaa tokko chromosomii walakkaa ta'e haadharraa fudhata, walakkaa ta'e immoo abbarraa fudhata jechuudha. Kana jechuun walakkaa maatii lamaan irraa qooddata jechuudha. Kanaaf maal jedha? Human have a human being have 46 chromosome in general. Ilmi namaa akka waliigalatti chromosomii 46 qaba. In their cell isaanii keessatti. Kanaafuu akkuma reef jenne peerii kana guuttachuudhaaf, peerii lamaan kana guuttachuudhaaf haafii tokko maal irraa fudhata? Parental in origin irraa fudhata, father irraa. Itti aansee maternal in origin irraa fudhata 23. Kanaafuu a human being will receive
half of chromosome from paternal in origin or come from fathers, and 23 or half from maternal in origin, which comes from mothers. Maternal hada, paternal moto abbada chuda. When these two sets get together, they form what pairs called what homologous pairs jala. Yo hafa fi laman kana ka paternal rafratu didem isaden kana fi ka maternal rafratu didem isaden kana walitti kan seet godhu taate qindeessu taate walitti qindeessee yeroo takkatti yookaan fudhatu taate namtichi kun peer kiroomoozoomiin inni qabu sun maal jedhama homologous pairs jedhama jechuudha. Cimdii homologasii takka cimdii wal fakkaatoo jedhama jechuudha kiroomoozoomiin inni maatii lamaan irraa dhaalu. Kanaafuu inni itti aanu maal jedha, the chromosomes in eukaryotic cell usually come in pairs called homologous pairs jedha. Kanaafuu yeroo hedduu homologous pairing kun ilma namaa keessa warri isa kana qabu warra kam jennan eukaryotic cell warra qabu jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa guutuu akkasumas immoo biqiloonni guutuun isaanii maal qabani eukaryotic chromosome qabani. Especially ilmi namaa eukaryotic chromosome qabaachuu waliin or eukaryotic cell qabaachuu waliin haalli inni itti chromosome maatii lamaan irraa dhaalu sun maal jedhama, qindoominni chromosome inni maatii lamaan irraa dhaalu sun homologous pairs jedhama. Kanaafuu pairii kanaan maatii lamaan irraa dhaala jechuudha ilmi namaa. Each of the chromosomes in a homologous pair have what corresponding genes that together determine the same trait jedha. Tokkoon homologous chromosome homologous pairii san keessa jiru jedha. Jiinii mataa isaa qaba jedha. Kan yoo walitti deebi'an jiiniin sun amaluma wal fakkaataa ibsan. Tokkoon isarra ni jira, garuu tokkoon isarra illee jiraatu amala gara garaa ibsa. Osoo hin taane walitti deebi'eeti amaluma wal fakkaataa ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf homologous pairs san irratti H xiqqaan lamas yoo jiraate, H guddaan lamas yoo jiraate, H guddaa fi H xiqqaas yoo jiraate, H xixiqqaanis yoo jiraate homologous pair jedhama. Fakkeenyaaf asirratti sin agarsiisu. Bakka kanatti halaallu wanti kun akkanatti jira haa jennu. Asirratti H guddaa lamaatu jira haa jennu. Asitti H xiqqaa lamaatu jira haa jennu. Asitti H guddaa takkaa fi H xiqqaa tokko jira. Asitti H kamtu jira haa jennu. H guddaa fi H xiqqaa jira jennu. Kanaafuu ammoo homologous pairii lama warri taa'e kana H guddaa lamaan, H xiqqaa lamaan, H guddaa fi H xiqqaa qabna. Kun sadeen isaatu homologous pairing sadeen asirratti argamu. Kun lookasii takkaa'uu look irratti argaman kun hundi isaatuyyuu maaluma agarsiisa, the same trait agarsiisa. The same trait inni agarsiisu, the same trait jiiniin agarsiisu maal jedhama, heetii jedhama. Kanaafuu amaluma jiinii takkitti heetii jedhamu ibsaa jechuudha. Kanaafuyyuu homologous pairing kan asirratti argitan kana H guddaa lamaa waliin ta'a, H xiqqaa lamaa waliin ta'a, H guddaa fi H xiqqaa waliin ta'a jechuudha. Kanaafuyyuu haala gara garaatti illee wajji taa'uu danda'a. Maal jenne corresponding jiinii mataa isaa qaba jenne waan ta'eef corresponding jiinii mataa isaallee qabaatu garuu amalli inni ibsu maali jenne takkitti ibsenne. Amalli takkitti inni ibsu kun fakkeenyaaf kanarratti yoo fudhannu taate heetii ibsa jechuudha, waa'ee dheerinaa ibsa. Kanaafuu haala kana adda baafachuu danda'uu qabaatanii laayiniin inni akkatti irra taa'e kun immoo laayiniin dalgee deemu kan inni irra taa'e kun ka homologous pairing kun irratti argamu locus yookiin immoo yoo plural goonu loosii yookaan lookii kan jedhamudha jechuudha. Positionii inni irratti argamu kana jechuudha. Kanaafuu locus or plural lookii is the position of a particular gene on a chromosome jedha. Locus jechuun takkaa'uu yoo pluralessin yoo danoomsinu lookii jechuun positionii particular gene takka irra teettu, gene murtooytuun takka irra teettu sun maal jedhama, locus jedhama jechuudha. However, the alleles may not be what the same. Ta'ullee alleles maal ta'uu dandeettidha, gara gara ta'uu dandeetti, wal fakkaatuu dhabuu dandeettidha. Locus san irratti fakkeenyaaf locus tokko irratti maaltu argamuu danda'a, jiiniin heetii argamuu dandeetti. Locus isa biraa irratti immoo ta'irloobii argamuu dandeetti. Locus biraa irratti ta'ikalarii argamuu dandeetti jechuudha. Kanaafuyyuu lookasiin positionii particular jiiniin tokko irratti argamtu ta'ee particulariin jiiniin takka kromozoomii tokko irratti argamtu ta'ee aaleliin achirratti argamtu sun gara gara ta'uu dandeetti jechuudha. Aalelii gara garaatiin argamuu danda'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf asitti halaallu, bakka kanatti halaallu, isa kana halaallu.
isa kunillee maaluma lookasuma. Kanaafuu isa lookasii kanarratti maaltu argama? Akkuma reefsiniin jedhe h guddaan 2 argame, asirratti immoo h xiqqaa 2 argame. Kanaafuu aaleliin kunii fi aaleliin kun wal fakkaata miti. Aaleliin kun h gurguddaadha, h dha. Aaleliin kun immoo h xiqqaadha jechuudha. Garuu maaluma ibsu jiran? The same trait ibsu jirani. Kanaafuu lookasii kanarratti, lookasii kromozoomii kanarratti maaltu argamuu danda'a? Aaleliin garagaraa argamuu dandeetti. Garuu aaleliin garagaraa argamtu maal ibsu jira? Inni paartikular jiinii ibsu jira. Jiinii heetti jedhama jechuudha. Haala kanaan adda baafachuu danda'uu qabaanna. Kanaafuu lookasii sanirratti hundoonee bakka gurguddoo lamatti qooduu dandeenya. Paartikular jiinii lookasii kromozoomii irratti argaman irratti hundaa'e bakka gurguddoo lamatti qoodna. Homozygous fi heterozygous jennaani. Homozygous jechuun has the same or identical alleles of gene on each of what chromosomes in what homologous pair jedha. Fakkeenya kanuma reefsinii fudhe kana laaluu dandeessan bakka kanatti. Isa kanarratti h gurguddaa 2 jira jenne. Isa kanarratti immoo h guddaa takkaa fi h xiqqaa takkaa jira jenne lookasii kanarratti. Kanaafuu asitti h gurguddaa 2tu jira yookiin immoo h xixiqqaa 2 jira haa jennu. H xixiqqaa 2 yoo jiraate, h gurguddaa 2 yoo jiraate, lookasii kanarratti aaleliin haalli inni ittiin taa'e kun maal jedhama? Homozygous jedhama jechuudha. Aalelii wal fakkaatutu taa'e. Isa gadii kanarratti immoo h guddaa fi h xiqqaatu taa'e. Kanaafuu foormiin aalelii lookasii armaan gadii kanarratti itti teette foormii kam jedhama? Heterozygous teette jechuudha. Kanaafuu salphumatti kana jechuudha inni ofirraa laaluu dandeessanii bakka kanatti. In the homologous pair jedhee example PP jedha. AA xixiqqaadha. Haala kanaa yoo teette homozygous teette. Heterozygous immoo has different alleles of a gene on each of what chromosome. Tokkoon kromozoomii homologous pair irra jiru san irratti maal qabaachuudha jedha? Aalelii garagaraa qabaachuudha. Lachuu fi B'dha. Oma tokko ibsiti. Jiinii takka garuu B guddaa fi B xiqqaadhaan heterozygous ibsame jechuudha. Achirra dhaabbannee mootu phenotype fi genotype waan kana ibsuu dandeenya jechuudha. Phenotype means describes traits determined by a particular genotype. Inni kun maal ibsa jennaan? Phenotype kun inni kun tireetii maalidhaan dura murtaa'e ibsa? Tireetii genotypeedhaan. Genotype murtaa'aa tokkoon ibsame kan nutti agarsiisu yookaan ibsu maal jennaan? Phenotype jennaan. Or salphumatti phenotype jechuun a physical experience of what? A certain organism or a certain offspring ta'a jechuudha. Physical experience certain offspring tokko yookiin immoo a physical experience of a certain gene dha jechuudha. Gene tokko physical experience isaatiin ibsuun phenotype jedha akkuma maqaan isaa ibsuttu jechuudha. Genotypein immoo describe the pair of alleles for a particular gene possessed by what? By an organism. Inni kun immoo kan ibsu qindoomina aalelii jiinii murtaa'aa ta'e tokko kan organismii tokkoon possess ta'e takka amaleeffame kan ibsudha. Mee olaa deebinu phenotype kana jalatti example isaa laala. Tall jedha, short jedha, yellow seed jedha, wrinked seed jedha. Fakkeenyaaf tall ka jedhu kana laala. Tall ka jedhu kana tooliin kun amma taa guddaa fi taa xiqqaallee maal jedhama? Tall jedhama. Taa guddaan lamaan illee maal jedhama? Tooluma jedhama jechuudha. Kanaafuu kunis toolii kunis toolidha. Physical experience nu ibsu jira malee genotype isaa gabbu'ee nu ibsu hin jiru jechuudha. Short kan jennuun immoo xixiqqaa lamaanii short jennee ibsina. Yellow seed illeen immoo akkam ta'uu danda'a? Arrii guddaa fi yaa xiqqaa ta'uu danda'a yookaan immoo arrii xiqqaa fi yaa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Karaa sanillee maaluma jedhama? Yellow seed jedhama. Kanaafuu haalli kun maal jedhama? Physical experience yookaan phenotypic expression of a gene jedhama. Genotypein immoo isa amma isin ibsa. Kunillee ka of danda'e, kunillee ka mataa isaa danda'e, kunillee ka mataa isaa danda'e. Walitti maqaa tokko yaamamuu hin danda'u. Capital T lamaanii fi capital T fi small heterozygous fi homozygous kun walitti yaamamuu hin danda'ani jechuudha. Haa phenotype wal fakkaatas qabaatanii. Genotypein isa garagaraadha jechuudha. Inni maal jechuu jira? Describe the pair of alleles. Pairii allelii takka qofa ibsa. Isii pairii tana qofa ibsa malee isiin tunii fi tun physical experience jara laalee lachuu dhedheertuudha akkasii yaamuu hin danda'u jechuudha. Qubeedhaan ka'a.
qubee allelii sanii particular gene dhaaf isiin qabdu kan kaahudha jechuudha. Kanaafuu laala TT capital T small t capital Y small y or maal jechuu ni dandeenya capital R small r capital Y small r jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu gama gadii kanatti maal jedha the locus of 3 genes on a pair of homologous chromosomes jedha. Fakkeenya asirratti ilaaluu dandeettani inni kun lookasiidha jechuudha. Asirrallee bakka sadan kanaa kan jiru lookasiidha jechuudha. Kan wal fakkaatus ni jira, homozygosiidhaan kan ta'e ni jira, heterozygosiidhaan illee kan ta'e ni jira jechuudha. Bakka kanatti dogongoraan maal jedhee heterozygos jedhee maal ta'uu qaba ture homozygos jechuu qaba ture jechuudha. Bakki inni heterozygositti jedhu kanaafi kam qofa isa kana qofa irratti. Isa kana irratti homozygosiidha, isa kana irratti illee homozygosiidha, inni dogongoraan heterozygos jedhee waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu lookasii kana irratti ilaala. Lookasii kana irratti P'n asirra jiru P'n asirra illee wal fakkaata. Kanaafuu gaafa walitti peertoo homologous pairidhaan walitti peertee homologous pairiin kun haala kamiin ta'a jennaan homozygosiidhaan ta'a jechuudha. Inni itti aanus homozygosiidha. Inni itti aanu garuu capital B fi small b'tu walitti deebi'ee pairidhaan ta'e waan ta'eef heterozygous pairidhaan ta'a jechuudha lookasii kana irratti. Inni itti aanu monohybrid cross kan jedhudha. Monohybrid cross jechuun diqaalomsuu sanyii gosa tokkoo jedha. Kanaafuu monohybrid cross is a genetic cross or breeding situation that relates to just a single pair of contrasting traits jedha. Kanaafuu monohybrid cross diqaalomsuu sanyii gosa takkaa jechuun genetic cross diqaalomsa sanyii takkaa wal makiinsa sanyii yookiin immoo breeding situation haala diqaalomsiinsaa that relates to just a single pair of contrasting traits. Single pair jechuun pairii takkitti pairii takkitti garuu tammaal wal gootu contrast trait amala garagaraa qabdu. Jiiniin takkitti san irratti allelii lama tan trait garagaraa qabdu san yoo waliin kan cross goonu taate yookaan kan wal maknuun taate monohybrid cross jedhama. Asirraa wanti isin beekuu qabdan the contrasting characteristics of pea plants used by Mendelian in his experiment jedha. Experiment isaa keessatti kana fudhannedha. Fakkeenyaaf laala. Lachuu toolis haa ta'u shortis haa ta'u specific traitiin sun maaluma jedhamti stem length waa'ee malengizii yookaan dheerina jirmaa takka mootu hojjaa jirma bakka buuti. Kanaafuu traitiin sun traitima takkittiidha. Takkaa'u single pair san keessatti gidduu toolitii fi gidduu shortitti yoo waan crossing ka gaggeeffamu taate crossing akkasii sun crossing stem length takka qofa irratti trait takka stem length trait takkittiidha. Traitima takkittii tanatuyyuu contrasting trait qaba. Takkaa'u jiinima stem length jettu takkitti tana trait lama qaba. Traitiin tokko toolidha ka dominantii ta'e jechuudha. Traitiin takka mootu shortidha isa recessive ta'e jechuudha. Kanaafuu isima takkitti dominantii trait fi recessive trait qabdu kana dominantii trait isiitiif recessive trait isii yoo cross kan goonu taate gosti cross akkanaa kun monohybrid cross jedhama jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeettan toolii fi shortii waliin cross goone kan maal ta'e garuu jiiniin takkittiin isaa stem length maka taate. Inni lammaffaan flower coloriin jiinii takkittiidha. Jiinima takkittii san keessatti garuu parpilii yookaan dominant trait fi maaltu jira white yookiin recessive trait jiru. Nuti amma parpilii fi white kana waliin yoo cross goone kan arganu taate gosti crossing kennaa suni maal jedhama monohybrid cross jedhama. Kanaafuu qormaata irratti isin gaafatuu danda'a. Maal laaltan isin ofirraa sanyiin jiiniin takkittii ta'uu ofirraa laaltan. Fakkeenyaaf seed coloriin jiinii takkitti seed colorii tana keessatti mootu isin trait lama qabdi. Yellow dominant trait yoo ta'u green mootu recessive trait. Kanaafuu yellow fi green kana yoo inni cross waliin ka godhu taate jiinima takkitti single jiinii trait contrast garagaraa qabdu takkaa'u amala wal faalloo garagaraa qabdu lama waliin cross godhu waan ta'eef monohybrid akka ta'e sirraa hubachuu danda'uu qabaattan jechuu barbaada. Kanaafuu isa kana haaluma kanaan irra dabruu dandeenya. Inni itti aanu model experiment on fakkii kanas ilaaluu dandeettan asumarra purple flower coloring jiinii takka isin jedhe purple fi white waliin cross godhe kan inni argatu sun maal ta'a jennaan
mono hybrid takka mono hybrid cross taha jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu immoo Mendel experiment on mono hybrid cross dha. Mendel experiment inni godhe tokkoffaa irratti producing poor breeding or true breeding parental generation. Experimentiin inni mono hybrid kana godheef takka purpose inni mono hybrid cross kana taasiseef tokkoffaa irratti producing poor breeding produce godhuuf breeding qulqulluu diqaalomsa qulqulluu sababiin isaa jiinii takkitti waan ta'eef jiinii garagaraati miti jiinii takkittitu tireetii isii contrast ta'e wal faallaa ta'een cross godhe waan ta'eef jiiniin haroo itti waan ittiin hin dhufneef jiinii takkittii san amaluma jiinii takkittii santu dagaaga yookaan dhalata malee amalli haroo itti waan dhufneef maal breedingiin akkanaa kun maal jedhan poor breeding dha takka true breeding dha jedheen. Kanaafuu qormaata irratti yoo isin gaafatan among the following breeding which one is considered as true breeding yoo isin jedhe poor breeding, B mono hybrid breeding yoo jedhe mono hybrid fi poor breeding illeen true breeding wajjin takka jechuudha. Kanaafuu mono hybrid breeding karaa biraatiin maal jedhama poor breeding yookaan true breeding parental generation jedhama. Poor breeding or true breeding means poor breeding or true breeding plant is the one that produce offspring through the self-pollination and always resembles their parents for the given trait jedha. Kanaafuu poor breeding takka true breeding kun kan mono hybrid jalatti argannu kun breeding akkamiiti jedha. Breeding offspring tokko ufuma isaatti self pollination gaggeessuudhaan takka resembles ufuma mataa isaa resemble godhuudhaan irra of deebi'uudhaan argamu santu maal jedhama jedhe poor breeding yookaan true breeding jedhama jedha. Example nu kennu ilaaluu dandeenya. A poor plant that is true breeding for tallness would always produce a tall pea plant up on what self pollination and self fertilization. Mee example kana fudhannu jedha. Poor plantiin tokko biqilaan qulqulluun tokko true breeding tallness gene irratti yoo gaggeessuu barbaade akkam godha jedha. Tall pea plant kana up on self pollination irratti hundaa'e takka self fertilization irratti hundaa'e ufuma isaati tall pea plant kana biqilaa ataraa kan dheeraa ta'e kana maal godheera produce godha jechuudha. Maal irratti hundaa'e self pollination yookaan self fertilization. Kanaafuu wanti isin beekuu qabdan tokkoffaa mono hybrid jala breeding jiru poor breeding jedhama yookaan true breeding jedhama. Akkamitti yoo adeemsa kan fayyadame poor breeding yookaan true breeding yookiin mono hybrid crossing kun gaggeeffama jenna self pollination process yookaan mechanism fayyadama yookiin immoo self fertilization mechanism fayyadama jechuudha. Akkasumas immoo maal jedhama it producing first generation filian or filian first generation kan oomishuudha jechuudha. F1 jechuudha. Kanaafuu removing male part or emasculation and artificially cross what pollination for each pair of contrasting. Kanaafuu male part irraa maal goona jedha sanyii kormaa isaa maal goona remove goone yookaan baafne artificially cross pollination each pair of contrasting trait wajjin gaggeessina jechuudha. Fakkeenyaaf tall fi short san maal goona sanyii kormaa jala lamaanii irraa dhabamsiifne intersect goona jechuudha. Yeroo san first filian generation uumamuu danda'a jechuudha. The offspring or the resulting from P1 generation or first parental generation is called what? First filian generation jedhama. First parental generation dhaan takkaa'u true breeding irraa generation dhufu sun maal jedhama? F1 generation takkaa'u first filian generation jedhama jechuudha. All become dominant trait. Wanti beekuu qabnu ammallee hundi isaatu maal ta'a dominant trait ta'a jechuudha. Kana jechuun phenotype dha yoo ibsinu tall plant ta'a jechuudha. Kana jechuun capital T capital T capital T capital T small t capital T small t capital T small t ta'a jechuudha hundi isaa. Kanaaf hunduu phenotypically the same ta'a jechuudha. Even genotypically the same ta'ullee baatu phenotypically isaa takka physical expression isaa wal fakkaataadha. Hunda isaatiin maal jedhan tall plant jennaan jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu the trait expressed itself in first filian generation is dominant whereas what the trait masked or hidden in first filian generation is what recessive jedha. Kanaafuyyuu
First filial generation takkaa'u parent one generation crossing kun gaggeeffame mono hybriding gaggeeffame warri mono hybrid keessatti of ibsuu danda'an dominant jedhama. Warri immoo first filial generation warra maatii jalqabaa keessatti of ibsuu dadhaban sun kan of dho'isan recessive jedhama. Kanaafuu Mendelian experimentiin waa'ee dominantii fi recessive eessa keessatti argate jennaan mono hybrid crossing keessatti argate jechuudha. Kanaaf wanti isin beekuu qabdan asitti mono hybrid crossing keessatti tokkoffaa irratti mono hybridiin true breeding yookaan poor breeding dha. Lammaffaa irratti immoo adeemsi inni fayyadamu self pollination takkaa'uu immoo self fertilization fayyadama. Sadaffaa irratti immoo first parent generation yeroo cross waliin goonu maal uumaa first filial generation uumaa. First filial generation immoo the same phenotype qaba but different genotype qaba. The same phenotype inni qabu sun hundi isaatu dominant trait dha. Maal jedhama dominant trait sun yoo waa'ee leengizii irratti kan ta'u taate tall plant jedhama jechuudha. Ammas konseptiin bira first generation kana keessatti warri of ibsuu danda'an akka qorannoo Mendelianitti warri amala ofii of ibsuu danda'an dominantii kan jedhamu yoo ta'u warri of dho'isan immoo first filial generation keessatti recessive jedhama. Kanaafuu konseptiin dominantii fi recessive kan argame Mendelian experimentii mono hybrid cross irratti akka ta'es asumaan yaadachuu danda'uu qabaanna jechuudha. Inni itti aanu maal jedha producing second filial generation jedha. Mendel allowed F1 plant to self pollinate in what next season produce second filial generation. Second filial generation oomishamuudhaaf salphumatti first filial generation santu mataa isaa waliin maal godha amma deebi'ee self pollinate godha jechuudha. Amma self pollinate mataa isaa wajjin yoo kan godhu taate kana jechuun F1 cross with F1 jechuudha. Kan first generation irratti argame sattu mataa isaa waliin cross godhee second filial generation nuu kenna. Kanaafuu second filial generation keessatti phenotype fi genotype isallee garagara percentaan isallee garagara jechuudha. Garuu mootii first filial generation keessatti hundi isaatu maal ta'a jennee dominant ta'a jennee walii ibsinee jirra jechuudha. Kanaaf mee ilaala isa first generation kana keessatti kan arganne isa kana keessatti kunoo bakka kanatti qabna asitti ilaaluu dandeessanii. First filial generation keessatti kan nuti qabnu fertilization as ilaala bakka kanatti hanga asirraa ka'ee bakka kanarraa ka'ee hanga bakka kanaatti first filial generation afaanaaf first filial generation keessatti all are dominant qabna. All are dominant qabna jechuun all plants have what purple flowers dha jechuudha. Purple flowers waan ta'eef hundi isaatu kanaafuu 100% dominant dha jechuudha malee recessive hin jiru jechuudha as keessatti. Isa lammaffaa keessatti garuu akkasanii miti. Second filial generation keessatti akkam qabna kunoo bakka kanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Second filial generation jira 3/4 of plants have what purple flowers, 1/4 of plants have what white flowers jedha. Bakka kanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Genotype fi phenotype isallee second filial generation keessatti laala one capital PP tu jira, 2 heterozygous PP tu jira, 1 PP tu jira jechuudha. Kanaafuu isa secondii kanarratti genotype fi phenotype nuti qabnullee maal ta'a garagara jechuudha. Second filial generation keessatti phenotypic ratio nu qabnu 3:1 dha. Sababbiin isaa inni tokkoffaa PP kunillee maaluma jedhama purple dha. Inni lammaffaan heterozygous illee ta'ellee purpluma jedhama. Lama ida'uu takka sadi ta'a. White immoo isa xiqqaadhaan barraa'e kana 3 ratio maal ta'a 1 ta'a jechuudha. Phenotype isaa garuu genotype isaa immoo maaliif particular trait ibsuu qaba jennee homozygous capital B tokko heterozygous capital B fi small p kanaan maal jennaani 2 jennaani. Isa itti aanu immoo small p dhaan immoo 1 jennaani. Kanaafuu 1 ratio 2 ratio 1 jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf asirraa haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna. Inni kun mono hybrid jalatti akkaataa itti first filial generation fi second filial generation
ittiin uumamuu danda'u kan nu ibsudha jechuudha. Kanaafuu wanti isin beekuu qabdan first filian generation keessatti parsantiin phenotype 100% dha. Akkasumas ka genotype illee maal ta'a? Ka genotype hundi isaatu maalidha? Tokkichi capital P dha. Kanaafuu 1 ratio to 3 ta'a. Garuu mootu second filian generation keessatti mootuyyuu phenotype fi genotype parsantiin isaa gargara. Phenotype immoo maal jenneeni? Kunoo bakka kanatti bira tarree waan ta'eef phenotype 3 ratio 1 dha. Parsantatti yoo deebifnu mootu maal ta'a? 75 gara ratio meeqa? 25 jennaani. Garuu genotype immootu parsantaa 25 ratio parsantaa 50 ratio parsantaa meeqa ta'a? 25 ta'a jechuu kana jechuun parpiliin parsantaa genotype irratti jechuudha. Parpiliin parsantaa 75 phenotype irratti, whitein parsantaa 25 garuu genotype irratti capital P parsantaa 25, capital P small p parsantaa 50, small p immootu parsantaa 25. Kanaafuu haala kanaan laaluu danda'uu qabaanna. Inni itti aanu maal jedhaa? Mendel conclusion from his discovery jedha. Wanni inni discovery isarraa conclude godhe maalii kan jedhudha. Tokkoffaratti hereditary determined by heritable factors which today called what? Gene. Tokkoffaarratti wanti inni conclude godhe argannoo isarraa hereditary kun determined kan ta'u by heritable factors which is today called what? Gene jedhe. Kanaafuu argannoo isarraa wantoota inni conclude godhe keessaa tokkoffaarratti isa kanaa jechuudha. Lammaffaarratti mootu for each characteristics an individual carriers two factors one inherited from each parent jedha. Kanaafuu for each characteristics amaloota tokkoon isaatiif individual carrieriin factorii lama qaba. Factorii lama qaba jechuun jiinii lama qaba. Jiinii asitti dubbate tana jiinii meeqa akka qabu? Tokkoffaa jiinii akka qabu dubbata. Factoriin suni jiinii akka ta'e dubbata. Lammaffaarratti mootu jiiniin dubbatamtituun jiinii lama akka taate dubbata. Jiinii lamaan tan ammoo akkamittiin akka dhaaluu danda'u maalirraa? Maatii lamaanirraa dhaalaa jedha. Haafii maatii tokkorraa haafii maatii itti aanurraa. Kana jechuun haafii abbarraa haafii haadharraa jechuudha. Inni lammaffaan kana. Inni sadaffaan conclusion isarraa argannoo isarraa wanni inni conclude godhe when two different alleles are inherited together only one is expressed. Yoo alleeliin lama laala yoo alleeliin garagaraa lama inherited together waliin ka dhaalamu taate takka waliin ka inherited ta'u taate only one is expressed. Yoo tokkichi qofatu keessaa of ibsa. Alleeliin garagaraa lama yoo waliin ka dhaalamu taate tokko qofatu keessaa of ibsa. Tokkichi of ibsu sun immoo maal jedhama jedhe? The dominant allele. Dominant allele jedhama. The other alleles which does not express themselves is known as what? Recessive. This is studied by the law of what? Law of dominance. Seera dominance jedhamuun qoratame jechuun inni kunillee. Kanaafuu alleeliin garagaraa lama yeroo takka yoo kan dhaalaman ta'e alleelii garagaraa lamaan san keessaa tokko qofatu of ibsuu danda'a, tokko of hin ibsu. Ka of ibsu sun dominant alleelii jedhama. Ka of ibsuu hin dandeenye sun immootu recessive jedhama. Waa'een kanaa kan qo'atameen immootu seera maalittiin? Law of what? Dominance kan jedhamuun jechuudha. Isin tun looyii osoo hin taane looyii xiqqaa sana osoo hin taane looyii seeraa sana jechuudha. Akka itti ilaaluu qabdanii dogongora waan ta'eef. Inni itti aanu gametes or sex cells the only physical link between the generation jedha. Gamete jechuun takka sex cell jechuun only physical link hidhata physicala tammaal gidduu jirtudha. Generation gidduu jirtudha. Kanaafuu gamete jechuun salphumatti yookaan sex cell jechuun hidhata physicala generation gidduu jiru santu gamete jedhama jechuudha. Waan biraa akkasitti fakkaan argannoon isaa inni shanaffaan immootu a pair of alleles separate when gametes or sex cells are formed. Pairing alleelii kan uumamu cimdiin alleelii tokko kan separate ta'u yeroo maal ta'edha? Yeroo gametiin takka sex cellin sun form ta'edha jedha. Kanaafuyyuu uumamiinsi sex cellin uumamtee ergasii immoo pair of alleelin separate taatu kun seera kamiin qo'atama jennaan? Seera law of segregationitiin qo'atama jechuudha. Inni shanaffaan isaa kana. Inni jaffaan immootu during fertilization the allele paired again jedha. Yeroo fertilizationii alleeliin ammallee maal taatedha? Paired taatedha. Kanaafuu kunniin argannoo Mendelian
wanti isarra maali isarra qorannoo isarra dhumarra abuuree jechuudha. Wantoota kana qormaata irratti illee hin dhufa waan ta'eef likitti adda baafachuu danda'uu qabaattanii maal jedhee sin gaafatuu danda'a. Among the following which one can be the Mendelian conclusion from his discovery yoo jedhe yookiin barreessallee sin jedhuu danda'a. Wanta akkanaa kana likitti adda baafachuu danda'uu qabaattanii jechuudha. Law of segregation argatee jira. Fertilization immootu yeroo fertilization aleeliin akka perdii taatus argatee jira. Law of dominance argatee jira. Akkasumas immootu hiikaa gaametii takka sex cell physical link generation gidduu jirtu ta'uu argatee jira. Why heritable factor argatee jira. How many heritable factors can be contained by each organism illee argatee jira. Eessarraa akka isaan dhaalanis argatee jira. Kanaafuu wanti kun hundi wantoonni kun jahan waan hin argateedha. Likitti adda baafachuu danda'uu qabaattanii paartiin itti aanu mootu paartii maal jedhu walitti deebina. Law of segregation kan jedhurra kan walitti deebinu ta'a. Kanaafuu hanga saniif nagaan nu tura. Paartiin itti aanu dafee akka isin bira ga'uu yoo barbaaddan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa jechuun dhaamsa kenna.